لون دبا أفوري في سقلتمي ترب قالا في لون الدو حري دافي وان قندي سنقابو وتوتي بكتي الرخاصة نما في تولافي قبيني أورومو سامون أمتا أورومو دچيرا بوكاسون إرى تريجيرا سنيفو لفتاني سني سما سومالين فراتي قبيني دامني نما في قبيني جرون دي بربداي سبب سنتي بيابون نمودت daawwattoota TV birraa ashaba harka fuune akkuma beekamu akkuma dhagayamaa turatti aanaa Harargee Bahaa Muluqqee Mayyuu fi Gobeelli gawga'u hundatti Somaaliin liyyuu poolisiin uummata Oromoo weeraruun lafarraa buqqisaa saamaa jiraachuus gurraan dhagayaa turre garuu amma tana keessumaa tokko nu biratti waan argamuuf gabaasa bal'inaan waan nu himuu qaba. Maqaan kiyya Abdii Ayyuub Ibsaa jedhama yookaan dheereedha maqaan qoosaadha. خنين تدل دعانا ما يوم لوكه أردام كسمة غرا براتين Harargee dhihaa Meeyso Hordodee naannoo Booranaa Baale Gindiir irraa gadi fageenyaan itti gaafatamaa waajjiraalee poolisii adda addaa Harargee dhihaatti fi bulchiinsa aanaalee Odaa Bultoo Habroo hoogganaa naannoo sanii kan ture. Amma kan kiyya Abdallaa Qaasimin jedhama. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessa jiraadha. Kanaan dura dhugaa waajjira poolisii keessatti qaxaramee waajjiraalee poolisii aanaa adda addaa irratti sadarkaa gaggeessaadhaa fi akkasumatti bulchiinsota aanaa Habroo, aanaa Ancaar fi akkasumas aanaa Odaa Bultum irratti hojii dalagaa ture. Adeemsuma adda addaatiin kaayoo dhaaba kanaa wajjinis gaggeessuu waan hin dandeenyeef fedhina hiyyaan galle hojii dhuunfatti galee ture. Haa ta'u hojii dhuunfatti illee garuu roorroon uummataa waan babal'ataa jiruu fi gaaffii uummata keenyaa deebisaa dhabee waan jiruuf dirqama gara qabsoo sabatti jijjiiramuun waan dirqama ta'eef gara qabsoo saba kiyyatti jijjiiramuudhaaf paartii biyya keessa jiru ofii kootti dabalamuudhaan isaan wajjin kan hojjechaa ture. Saniin booda osoo isaan wajjin akka godina Harargee lixaattiin bakka bu'ee paartii ofii koodhaaf Oromoo Federaal Koongireesiidhaan fi hojii bal'aa wajjin dalagaa. Odeeffannoo garanaa fi garasii arganne isin dhiyeessuudhaaf qophii taanee jirra. Tursiin teessan nu waliin haa taatu. Gaa daawwattoota TV birraa akkuma dursa isin jennee turretti keessummoota lama qabannee isin dhiyaannee jirra. Isaanis obbo Abdii Ayyuub Ibsaa fi obbo Abdallaa Qaasim jedhamu. Isaanis mirgaa fi bitaa hiitti argamu. Inni mirgaa hiitti argamu obbo Abdii Ayyuub Ibsaa yookaan dheeraa jedhamuun beekama. Gaaffiin isa gaafachuu barbaadu rakkoo jeequmsa biyyaa si baasuudhaaf dirqama si ta'an uummataaf ibsuutiin si afeera. Abdii akkatti fuftuus gaafata. Dhugaadha jeequmsa naannoo shanii Oromiyaa irratti banteetu Harargee Bahaatti nu mudate santu biyyaa na baase. Kuni aanaa Mayyuu Muluqqee sana Araddaa Muluqqee taniin ani itti dhaladhe sani Soomaleen Lijoo Haydiidhaa fi milishaa godina irraa walitti guuranii nama 700 itti erganii Araddaa san weeraran. Loon 497 gaalaa fi loon iddoo harreedhaa fi waan gandi san qabu guututti bakkatti irraa kaasan. Yeroo waan kana bakkatti irraa dhabamsiisanii maatii fixanii abbootii fixanii hafiiguu danda'u fiigee bahee katabaroon qabne dullachaaf ijoollee achitti Soomaaleen gatte. Anis makiinaan qabaa xiqqoon qabuuniif qabee nama naannawa san ka hoggasan muka keessa seene ka muka horee muka gubbabbaye ka lafarra fiigee galgala seene ka goda hallayyaa seene hoggaa Soomaaleen lafa san gadhiiste walitti dachaan achi. Nama kanaan makiinaadhaan fuudhee bishaan fidee fi nyaata fidee fi dhufee laalee asii fuudhee gara magaalaa aanaatti geesse. Magaalaa aanaa magaalaa Huusee. Huusee geesseetiin Huuseetti achitti warri dukkaanaa jiraattonni magaalaadhaa masgiidatti yeroo salaata khutbaa irratti himanii uummata kana namuu gargaaruu qabdan jedhanii namu warri dukkaanaa guutuun kuma qarshii kuma maallaqa Itoophiyaadhaa walitti qabanii sharaa bitanii fi raashina bitanii fi akkasitti uummataan bakka lolaatii haasee magaalaatti fidee qubsiise magaalaa fide san magaalaatti lafa kennanii fi uummanni abbummaan lafaa lafatiyya tanarratti sharaa jaarradhaa qubadhaa jeeni gargaarsa godhanii sababa sanitti
achirraa eegalaniiti faantoonnatti qabatan araddaa muruqeeti jechuudha. Obbo Abdii Ayyuub Ibsaa yookaan Deere Somaaleen waraanni naannoo Somaalee yookaan liyyuu poolis ka jedhamu waraana federaalaa hidhatee uummata Oromoo irratti bobba'ee jedhe achirraa aanaa Muluqqee uummata godaa'isan jedhe kana gargaaruu fi magaalaa Huseetti isaa wal qabee achirraa maal uummata kana gargaarta maa isaan baraartatu warraa jechuudhaan naree bariin xiyyeeffannaa jala galee biyyarraa bahee jedhe aanaaleen Somaaliidhaan yookaan liyyuu poolisiin weeraramte tuni araddaalee kamii fi kamii. Araddaan liyyuu poolisii weerarte araddaa taa'aa huraa takka jalqaba irratti araddaa taa'aa huraa weerarte bulchaa araddaan ijjeessan araddaa taa'aa huraa. Eenyu maqaan isaa? Maqaan isaa xiqqoo naan galu. Tole. Araddaan teenyaaf tasan xiqqoo araddaa sadii nuti jira. Araddaa taa'aa huraa irratti jalqaba weerarri baname. Barri isaan weeraran araddaa huraa araddaa taa'aa huraa eenyu? Baruma tokko soommanuma kooti soomman amma hadabre kanaa. Kuma lamaa fi kudha lama jechuudha. Kuma lamaa fi kudha lama. Tole. Araddaa taa'aa huraa irratti duratti akka dhufaasni jalqabame bulchaa araddaan ijjeessan qabeenya achi jiru ni saaman uummata haanni gudeedan dhalaani gudeedan saamichi guddaan achirra geggeeffame. Achirraa federaal poolisiin dhufte. Federaal poolisiin dhufte tun maal jette isin uummata Itoophiyaati. Obbo Diyoon bakka buutee isin hoogganuu hin dandeessuu bulchiinsa gaarii hin qabdu. An makiinaa kiyya giddaajii fuudhanichi nageessan guyyaa mari'achiisan wanni dirqama fuudhanichis geessan. Dirqama giddaajii guyyaa uummata san mari'achiisan. Saniifuu naannoo shan jala bulaa. Oromiyaa yoo bulchiinsa gaarii qabaattee isiin sirreeffattee haa gubbaarraa xalaayaa fixattee bulchiinsa gaarii uummata kana qabachuu ni dandeenya rakkoo uummataa hiikuu ni dandeenya waan jedhamu obbo Diyoon qabattee yoo dhufte kunis Itoophiyaa boruus as garagaruu ni dandeessan. Saniifuu obbo Diyoon bulchiinsa gaarii hin qabdu Oromiyaan dadhabduudha naannoo shan jala bulaa jedhanii mari'achiisan. Uummata bakka masallee jedhamtutti taa'aa huraa biiroo Oromiyaa guban san irratti. Tole. Araddaan Harooreessaa gaara Walloo jidduu Misraa araddaaleen tanneen liyyuu poolisiin weeraramtee jirti. Mo'isinoo haalli siidhaa akkami? Guyyaa san taa'aa huraa oollee guyyaa lamadaan maas giddaajii Harooreessaa nageessan araddaa Harooreessaa tutti aana taa'aa huraatti. Araddaa Harooreessaa hoggaa nageessan makiinaan biyya san hin jiru. Biyya fagoodha. Makiinaan nagadaa dhuftus yeroo lolaan biyya san ni dhabamte. Ana abbaa biyyaa garatti deemuu qabna uummata keenyaan gargaara jechi deddeemu malee. Araddaa Harooreessaatis dhufaniitu ijoollee nam jaha gatan. Obboleessa bulchaa araddaatii fi bakka bu'aa araddaatii fi kana gatan bulchaan sabsabaarra jira bulchaan araddaadha. Nam jaha hoggaa gatan federaal poolisiin dhufte giddaajii na fuudhanii geessan. Ni mari'achiisan ni amansiisan lijoo hayliin uummata amma booda naman qabadhaa bulchaa akkatti bulchitan isinitti himnu diinni wanni ka onaa abaa'oo jedhanii wanni diinni biraa warri ka khawaarijaa maarree warri islaamaa kan hunda eeguu qabdan biyya eegaa jedhaniitiin saa'uma dura fixanii araddaa gaara Walloo nu dabarsan. Araddaa gaara Walloo hoggaa dhayne bulchaan araddaadha hoggaa isaan dhaynee makiinaa irraa gabbu'an eessaas fidanii jee akkatti halee araddaa san mari'achiisanii arraas araddaa ta'an mari'achiisanii maallaqa waraanaa sii kennaa guyyaa lama giddaajii siin goonu arrasii fi zaamna kana jedhanii na sosobanii na ofu jiranii akkaataan beeku naannoo shan jala bulaa qaceelfama jaamuun deemanii jeen. Akkasitti abshir gaariidha. Dhufanii waan dhufanii ni eeyna. Tan dhufaniin deebisaarra goonaa jee bulchaan araddaadha. Dura himee fi formashiina kenneefi gad taa'an hoottaa jedhanii ni mari'achiisan hoggaa kana akkasitti araddaa gaara Walloo mari'achiisan araddaan gaara Walloo hoggaa mari'achiisan waltajjii dhiittee baate nama 300 ol ka ta'u.